mul'atu achi haga argamee mul'atee achi deemeetiin jedhe mucattiin nana qara'aartaa barataartaa jirtaa maal fakkaata islaamummaan maaltu siin galle jedhee guyyaa tokkotti nagaa rabbiyyuu seeraan nagaafatee hin beeku dhageettanii silaa namni akkasiisun silaa haga an dhabamee akkasii bade kana hundaayyuu eessa jirti mucattiin tun jedhee oromummattis islaamummattis nama na iyyaafatu ture ka inni hojii keenya tuffate akkas waliin laaxanii maal gootan jedhee gurraa qaaqusanii miti fakkeessaa qaaqusanii miti tole kun hundinuu ta'ee islaamummallee keessan hangaafanneeyyuu wama hundaayyuu dhiise darbine haga an qabamee gale mucattiin tun eessa galte eessa badde atta goote jedhee milkii gaafatee dhufee lakkoofsa kiyya barbaadee nagaan galtee warri kee attasi godhaara amanni islaamummaarraa dhuftee gara warra amantii kiristaanaa galte warri kee attasi godhaara maatiin siif laafee jedhee dhufee waan tokko anayyuu hin gaafanne eessa jirti kiyya quba hin qabu ijoollee Dubaayii irra deebee dubbadha hawwii bakka gammachuutti na arganii hin beeka yoo bakka gaddaatii fi yoo bakka isaan itti dhibamanii dhaqee isaan sukkuumuu isaan gargaaruu ta'e malee jechuu tola ooltummaa baay'ee hojjedheera yeroo kaampaanii hojjedhus yeroo milkii birattis gale jechuudha odoo isaan lakkii nama sukkuuminaan jira an dhaqee isaan hin dhibamii hin rakkatin kennaa kana rabbiin na kenne ammootu kennaa rabbiin na kenne hin gargaara jedhee ofii kiyyaa miidhee tolallee sukkuumaa tureera Oromoo Dubaay biraa haqa qaban ilmaan Dubaay ilmaan Oromoo ta Dubaay keessa jirturraa haqa qaban tole nama ana akkas faana ta'e milkiin kaleessan beektan maal akka inni hojjetu adhammo hojii kana fidee guyyaa meeqa keessa ji'a lamaan haa ta'u ji'a sadii haa ta'u ji'a shan keessatti haa ta'u hojiin kun daraaree firee godhatee kun suuqiin akkas fakkaatu sun banamee manni bahaaraati jechuudha mana qimaa miti eegaman suuqiin sun banameetiin jedhe Oromoon Dubaay jirtu dhattee eebbiste hojiin kun dandeettii kiyyaan ogummaa kiyyaan ta'uu hin beekaniin ka'umsa hojii kana ana ta'uu hin beekan haa mucattii kaleessa waliin eegalte atta gooteen eessa jirtiin akkami qabamtee galteen bilbiltee suuqii kana eebbi isin maasiin jette kun atta ta'e isin nu bilbili atta goote islaamummaa irrattis oromummaa irrattis wama hunda irrattu Oromoon Dubaay keessa jirtu warri keekii waliin nyaatan hundi isaaniitu anaan ammootu eessa jirta jedhanii lakkoofsuma kiyyaayyuu suuqee namni nagaa bultee anaan jedhe hin jiru Oromoo Dubaay an akkasi kumate Nasri Anolee ani ka dhufee itti himadhe Oromoo miiliyoona 6 ol namoota asirra miidiyaa irra taa'anii akka salkan wajjin qaqamaa bulani hawwiin nama jaarsummaa tokko kootu na argi jettee waamattee itti dubbiftee na dubbadha isin hin jireen jiru dhugaatii isiniyyuu soba afaan mucaa keessaa babba'u argaa jirtani akkasi dubbinaa qabamte akkasi dubbinaa argamte annasrii nama odoo jiru nagate amma akka abbaatiin nama laalu nama odoo jiru nagate an maal jedhee dhaqee keessa itti dubbadha odoo dubbisee Nasrii nama naa dubbatu an nama fakkeessuun jaaladhu jireenya kiyya keessatti yeroo baay'ee milkiinis fakkeessaa kanarra yeroo hunda walibbuun fakkaannee adda viidiyoo wal hojjechuun waliin guddachuun ummata bira mul'achuun walirraa tollaa walirraa bareennaa Oromoo hin bareeddi dubbiin akkasii dubbii tiyya keessa naallee hin fakkeessina naallee hin fakkaatina dhugaa naa dubbadha dhugaa barbaada Oromooti ana mallee harka isin kennadhe an nama tuffadhu tokko hin qabu namni nama waan ta'eef kabaja isinii galee yoo dhugaas qabaadhe dhugaa naa kenna yoo dhugaas dhabe ammootu dharas yoo ta'e naa kenna waan isin naa kennitan fudhadha dhugaati yadda faana argaa jedhe garuu Oromooti intala boo'ichaas nan godhina akka sammuu kiyya dafee deebu yeroodhaan sammuu kiyya irraa bahu jiraan akka sammuu kiyya deebu dafaati sammuu kiyya na deebisa isinii galee kudhan miidhina firee hojii kana tamilkii maal jette 100 jette dirhama Dubaay an 28 ol ta'a riisiiti magadabi isinitti baran adama gruupi sakkeessa gadi afdeelle gamana bale ilma gadabi hattoonni akka gadabin jiru sanuu dhiira dhalaa kan nyaata amma naazina anolee kun maalii fi mucayyoo san shira naqqate waan isin inda waliin namitti waraanaa jira naasira anolee wanna mucattiin sun tuulama taateef shira naqqate namni akka naasira anolee gandummaan hin dusin jiru naasira anolee waan akka ummata diidaatiif baadhee kana didu jiru isin beektan kana manuun beenu amma nu guruufiidhe naasira anolee
Gadaboo addatti of ijaara. Nu gadaba adda of ijaaramuu qabna. Gruupiidhaan kan waasaapii keessa nu bulcha, telegiraama keessa nu bulcha. Haqa jiru isinitti himna nuti. Hattu gulbatti. Gadabi hundi bakka jirtan irra qabsaa ilmaan gadabii dana. Walaa milkii, walaa naasii, kamaa kiinginillee gadabi. Ameerikaan tullee maqaa jara adda addaa isin yaasa. Leebdota sabni. Fatee jirta gadaa galatoome habibi. Amma galma dhugaamee nama guddaa dubba dhumee habibi. Galma dhugaamu itti banan afachuu ayaatii sii kenna carra sii kenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee hattoota Imaraat keessaa kana dubbachuu ni ulfata dhugaa rabbi. Ani wanti isinitti gaddu Dooktor Milkii jettanii maqaa waamina. Maqaa irraa mulqa. Osoo beekee mucattii ni galateeffataa nama jaartii dura fuudhee gudeeduu dadhabee dawaa mucattii tenta biraa fuudhee gudeede. Haga isin achi dhayite. Tokko mucaan dhiyoo tana naannoo isaatti xillaate maqaa Quraanatiin qabatee Quraanni waan guddaadha. Inni gudeedame mataan isaa. Viidiyoo waraabamee tura inni gudeedamu. Mucaan dubbatee jira. Mucaa ganda kootiitii, mucaa waliin dhalannee, mucaa wal beeknu dha. Dhugaa kana immoo uummata Oromootiif ibsaa jira. Tokko Naasir dhugaa rabbii guyyaa 3 dogongoree jira akka Oromootitti. Gaafa firiij maraaraa hidhee dubbatellee waa'ee bakka firiij maraaraa san maal gochuu dhaqee gaafidha. Dhiyoo tana mucattii shawallee namni mallaqa san dhugaa balleessa isa dhugaan dhugaadha. Akka hin galle jaarsummaa fuudhee. Akkasumas immoo kaleessallee mucattii tana haqa isii dhugaa rabbi akka baatuuf osoo hin taane akka Dooktor Milkiin itti milkaa'uuf. Sababni maal gootan siistama keessaa baasa jedhee siistama 10 baratee osoo hin taane siistama barnoota keessa darburra yoo barnoonni sammuu isaa keessa darbe mee waa meeqa qabata namni quraana ni kakadha jedhee waadaa seenu ilmeetu quraana caalaa ilmeen kakachuu dida hattuu bakkuma kanatti ilaala. Akkasumas immoo warroonni isaan ijaaramteetiin hin jette dhugaa rabbii akka nama dhugaa isaa dubbatu hattuu kanarraa dubbataa oolte guyyaa irraatiif guyyaa kaleessaa. Nuti mucattillee arsiidha innis arsiidha akkasii miti hattuun immootu arsii bakka hin buutudha. Wanta amma nuti dubbataa jirru kanaaf milkiin yoomuu akka mucattii tanaa haga kennutti mee ilaalaa akka inni sobu dhiyoo tana mucattii ulfaa akka waan tilmaamuu daa'ima 4 garaa qabdi jedhe takka dhaalte soba isaa laala jaraafi. Akka waan gadaa yoo kanan itti ulfeesse daa'ima 4 qabdi jedhee nutti nas bahe viidiyoo waraaba. Har'aan tana immoo daa'imti yoo dhalteetiin jettu tokko dhalte. Mee dooktorummaan garaa keessatti tilmaaman himamoo ilmee takka 4 godhuu isaati moo akkami? Ka 4 garatti beekuu fi yeroo dhalchu 4 dhalchuu edee maa nu gaafatin. Waan kana ta'eef irraa gadi hin bu'inaa itti cabsaadha Dooktor Milkiin haga dhumaatitti. Ati taatee jirtaaf kennu gaarabbi. Itti cabsaa boo namni hattuu deeggaree hattuma nu gaarabbi. Naasiri hattuun tokkoffaa min zamaana mil aakiru lishamaa'i garuu hattuun gandan qabdu beekan dhugama rabbi isinii himaami dhageeffadha. Hafte ilaalaadha. Anamma jibbiin sarraan qabu hoo gadabte yoo ganda ta'e Naasir ganda kiyya garuu hattu. Tokkoffaa dhalaan gadabiillee hattu mul'isu. Dhugaa ileetiin gadabii kana maal iddoo ittima taqumaan taa wannoo dhalteetti mira jala dhaabattullee gad. Abboo sheexana daadhee nama waliin jala galagatteen. Nama wanna dabal. Ila taqumaan taa Silkii laayiviin seentuu fi silkii shamarraniittiin halkan janaa jedhu godhattu. Maal goota lakkoofsas keessatti barreessa. Sheexana namatti ati haakii beerre. Dhageeffadhu obboleessu. Gadabi ka hattullee gadabi ka ulfooftullee gadabi obboleessu. Ka amma jaartolee amma kiyaadhaa fa'ilaantii dhanii Oromoo dalii qabanii arrabsatu. Nabbuu ibada shaarmutitti yoo tana barzeeggaa dhawamaa ati turoseentee nu dhintee buyya kolkole. Beera gadabiiti barkunni amma nooma beera gadabiitiif dhiira gadabiillee dhageeffadhu qabsoon keenya cimee itti fufuu qabu. Wallaahi mee amma namitti hin dheengadda mallaqa nyaatu takka. Intala gadabi obboleessu dodola. Milkiin dodola. Kun hasaasa. Ilmaan gadabiitu hagayoomii dhiiga ilmaan Oromoo dhutte obboleessu. Hagayoomii hurriin Ameerikaa akkana nama fixa. Kamaal Kiingii Suudii akkana nama fixa. Biyya irratti Biraanuu Juullaa diroonii fi rasaasa uummata fixa. Uummanni kun Oromoo iyyuu obboleessu. Oromoo uummanni kun. Maal uummanni diqaalaan kunniin obboleessu. Maal golfitaaf ta'e nu anamma akka dhalataa gadabitti Anamma akka dhalataa gadabitti an qabsaayaadha qabsaayaa jara irra qabsaa'u keessaa tokko. Naasirii fi milkii akkasuma ammallee intalatti dodola. Laafumarraa iyyuu balleessuu qabna obboleessu. Uummata gadab jedhamtu tana uummanni diqaadha obboleessu. Uummata hattuu guruupii ijaartee wal nyaataa deemti. Dhaltuun isaanii ulfooftee timira jalaa bulte obboleessu dhageeffadhu. Amma dhaltuun jalaa moodeetii beeraatti hodhela. Mana arabaatti amma takka hunoo dheengatta. Arabditti moodeetiin irraa itti qabdi.
hinatti ummanni sare ummanni gadabtuun sare gadaboo bakka argitanii mataadhaa ajjeesa hattoota kanneen. Yoo dhageeffadha waa isinimna yoo ijoollee taate dhageeffadha yoo Naasiriin taate ana ilma ganda kootiiti. Gadaa yoo taate ilma ganda nu dhugaa akkana dubbanna dhageeffadha waa isinimna. Haazaa bakkeen itti baratan Shaashamannee jira 04. Kota kayak Nasirat wala Nasirat tu kamu duga. Waan dubbachuu barbaade akkuma jedhe galmi dhugaa milkii reefuun tana oduun isaa nu ga'ee ture wallahi akka dhiira Paakistaaniin hudduu isaa fayyadamte kan jedhamu nu ga'ee ture anuu baay'ee tokko ofirra saalfadhee duuti kun naqite wallahi tokko jedhe warri garaa guddatu kun Dubaan keessa jiru kun shakkisiisee jira amma nama irraa kennina. Isin koppiliigii na godha yoo hawwiin fidin jette wallahi kana na wifi. Nama tokko mirga keessanii dhiimu carraa nama oseenee olga jareedi afachuus xiqqoo obsede amma waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Carraa nama kenna. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neko ebanna lodi oro kan. Ebanne nanati simmara dura yuna mijiru nanati daqiiqa lama takka qofa dubbatu sirisa. Nanatiin turte carraan kiyyatti bade duute ukkaman. Galatoommaadha carraan kennu keessanii fi qaree galgalaan agarummaa jira ture waan isin ajaa'ibu wamma dubbiin sun itti ba'u laaluudhaaf jechuudha. Namni galgalaan dhufee riphee akka volkaanoo jechuudha. Galgalaan riphee dubbii waliin dha'ee hiiktiti ana goota qabaa ganna dhiisa an dubbii gumaa fixee jira an akkana ta'ee jira tiitiin jedhe Nasriidha. Sinigalee namni dubbii gumaa fixe namni dubbii gumaa fixuu miti dubbii dheengaddaa fixuu hin dandeenye jechuudha dubbii tana dubbiin tu yoo dhugaan dhokattelee Nasrii dhokatte liqimsaa kana jechuudha tokkoffaa dhugaa jirtu kallattiidhaan itti himaa ture asliin kun namatti tola yeroo baay'ee kallattiin osoo himaa jiranuu niitiin isaa amantee jirti. Niitiin isaa 100 fi 100 jettee jirti. Hawwiin immoo kuma 128 jette foolii dhiyaatee jira. Afaan ofiitiin jette jechuudha niitiin isaa. Sanumarrattuu yoo haqni akka jiru beekamaadha. Deebi'ee immoo jechuudha ka milkii jettanii jechuudha. Suni akka waan lubbuun nama keessaa bahu hedduu tattaafatu akkana godhatu ka'u jedhee hafee jechuudha. Subhaanallah wallaahi laazim. Akka hanni irra jiru akkasuma beekama namni achi jala 10 wayii taa'e sun jechuudha. Haqni akkasuma beeka haquma kana dhossuuf jecha asirraa gabbuun haqni kun online kanarratti birriin guddaan kun hin himamin jechaadhaa fi mammaranii kama dubbii bardura fixuu danda'an ture gadi mammaranii buusan jechuudha. Micattiin illee ka jettee nama tokkorraayyuu isin hattullee hin jenneen ni komatte micattiin sirrii komatte illee micattii tana duute jirta namni jedheen takka hin jiru yeroo biyya galte illee achi keessatti illee gaafachuu qaban ture. Har'a dhufanii micattii miidhamte irratti immoo dabadabuu ilumaan ta'u loluun jechuudha. Fokkoruun dubbiin taata. Nasriin fokkoraa ture akkuma fokkoree dubbii tanatti agam geetti fixa jedhetti fixee nu agarsiisuu baate haqa kan ol baasuu baannaan Nasriin dhiira osoo hin taane nadhoodha bas. Kanuma bas dhugaan jirtu. Kanaaf dubbiin Nasrii dhaabbadde irraan buunu Nasriirra. Mataa Nasriirratti dhaabbate waan ta'eef. Akkasiin isiniin jedha kanaaf galatooma. Isinitti hin baay'isuudhaan. Galatoomii haa dhokko. Keetiin jarraan. Amma reediyoon ni dhaabo. Reediyoon ni dubbadhu mi'aati. Abbo miyuutii qabadda. Nawwaamina miyuutii qabadda. Reediirraan dubbataa. Isarraan dubbataa hosi. Daqiiqaa boodee muraasas. Higaa carraa. Ilmaan kumaanta. Ilmaan sariin ilmaan karaa baratu ariyo. Diqaalticha haadha duubarra fuubarate. Diqaalticha sa'aatii 24 milkii Abdallah Muiti